Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan kiyyaa lammii akkam jirtan isiniin jedha. Anis nagaa fayyaa kootii galata waaqayyoo isinis bakkumaa fi iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif yaa baay'atu isiniin jecha. Maatiiwwan koo warroonni jabaadhu naan jettanii hundumti keessaniyyuu guddaanaaf galatoomaa isiniin jecha. Akkasumas immoo warroonni chaanaalii kiyyaa subscribe godhati subscribe na godhaatoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Shares likes nu godhaatoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Maatiiwwan kiyya har'a viidiyoo hojjechuu barbaadu Sabriindoo maruu barbaadaa jechuudha. Sabriindoo akkamitti akka marru hanga dhumaatti ana faana taatoo ilaalaa isiniin jedha. Ashawaa isaatis hojjetadheen jira. Ashawaa isaatis akkamittan hojjedhee kan jedhu na faana taatoo ilaalaa isiniin jedha. Maatiiwwan koo kinoo asitti ashawaa Sabriindoo ittiin maru hojjedhee geechiseetiin jira. Asirratti wanti baay'ee nu dhibu hin jiru. Shunkurtii dura gallii nan godhee shunkurtii gallii godhee ka'ee kuduraan fayyadame jazara asitti afaan isaaniitiin jazara jedhuuni, afaan biyya keenyatiin immoo kaarotiidha. Kaarotiidha, dinnichaa, kuusadha. Filfil baay'ee fayyadame jechuudha. Achirraani qimaamni nan itti godhe filfil aswaatti, kurkumii fi filfil amarii bichaan itti godhe jechuudha. Barbaree, hirdii fi kana fakkaataa isiniin jedha. Kuni isatti godhadhee ka'ee achirraan jiban keerii kanatti godhe jechuudha. Jiban keerii xiqqoottan baay'isee isaan jiban keerii waan jaalataniitiif xiqqoo harkatti baay'ifadheen hojjedhe. Yoo isin immoo xiqqoo akkana nu jalaa akka hin qallanne xiqqoottan jiban keerii baay'ee ittiin gootanii xiqquma itti godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma karaa maruutti haa deemnu isiniin jedha. Walumaanii na faana ta'a. Asittis kanan ittiin qabsiifadhu bishaanii fi daakuu adii duqeetii isa tokkoffaa san bishaaniin akkanatti hojjetadheen jira. Amma yeroo marru yeroo baay'ee kan wannuma xiqqoo kanatu guddaa nutti ta'a. Yeroo isaan nu ajajanillee kan nuti guddatu garuu hojiitti yoo seenu baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko qallala hojiin isaanii garuu yoo hin beekne isaan amma alumaa bitanii fidanii dhufanii kanuma bittee fiddee dhuftee akkanatti marisiin jettee si biraa deemti madaamiin tasaarata jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo viidiyoo afaan keenyanis barsiifamu kana yeroo ilaalle baay'ee tokko nuuf galaa. Kanaafuu waanuma beeknu irraa walaaba barsiisnu isiniin jedha. Amma kinoo kallattiin ittiin maru kana dursaa akkanattiin cabsadha. Ammas deebisee immoo akkanattiin cabsaa. Kinoo karaa kanumaan akkanatti ammas nan cabsaa. Ammas deebisee akkanattiin cabsaa jechuudha. Kinoo geechifadhee jira. Amma qabsiistuu kiyya kinoo akkanatti qabsiiseen jira. Bokkee akkana xiqqoo na jalaa hafu kana maqasichaan akkanatti kutaa isiniin jedha. Kinoo haaluma kanaani ni maruu ni dandeenya hunduma isaatu isiniin jedha. Haaluma kanaan akkananii cabsanna. Wanti nuti godhuu qabnu harka keenya xankar goona jechuudha. Akka inni walaa ni hiikkanne.
Kinooti kanuma kana fakkaata. Ammallee immoo diizaayinii isaa qayyarree kanumaan diizaayinii isaatiin qayyarree hojjechuu ni dandeenya. Akkasumas immoo ashawaa isaallee kanuma kuduruma qofarraa illee yoo hojjennu kiyuubii isaallee mummurree jechuudha hojjechuu ni dandeenya. Ashawaawwan kunis gosa baay'eedhaan hojjetama waan ta'eef isa har'aa hin hojjenne ashawaa isaanii. Amma kana mootu diizaayinii isaa jijjiiruu barbaanne asuma diizaayinii isaa kanatti cufna. Kanas asiin akkanatti cufanna. Akkanatti kana maranna jechuudha. Amma immoo akkanatti. Kinooti kunis immoo kanas akkanatti maradhee ka'eessiniin jedha kunasitti. Waan baay'ee nu dhibu fakkaata malee waan baay'ee nama dhibu miti. Maruun isaallee ashawaallee hojjechuun isaa isiniin jedha. Ashawaa immoo yeroo hojjedhu kana jechuudha. Wanti akka ittiin xixiqqeeffadhe haaluma wal fakkaatuun hunduma isaayyuu makiinaa kanaan jechuudha. Kananii doqqosee hunduma isaa makiinaa kanaan hojjenna. Wanti booda achi booda nu dhibu homtuullee hin jiru. Akkasumas immoo jiban keerii duwwaadhanis mammaruu hin dandeenya kanaawwanis jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha. Amma kan qopheessee ga'e kana immoo amma waliin yaa ilaallu isiniin jedha. Kinooti qopheeffamaan isaa amma kana fakkaata. Kuni akkuma argitan kana jibanii duwwaarraan hojjedheen jira. Kun jiban keerii kana duwwaa qofarraan hojjedhee. Asittis immoo kunis jiban keerii qofarraa hojjetame jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola kunillee nyaanniiwwan isaa diizaayiniiwwan isaa haaluma isaatiin hojjetama jechuudha. Ana shawaa kanaati immoo sabriindoon shawaa kanaa. Qallatullee wanti keessan alatti bahee hin jiru. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Nyaachuu isaallee jiban keerii qabu kun baay'ee tokko namatti tola. Akkanatti amma fireezara yoo godhatanii wanti baay'ee namatti onnatu hin jiru. Baay'ee tokko namatti tola. Haa nyaannu isinis hojjedhaatoo nyaadhaa isiniin jedha. Madaamiin keessanillee kan isin ajajju yoo ta'e wanti namatti ulfaatu hin jiru. Haaluma kanaanii isinis hojjedhaatoo walirraa babbarannaa isiniin jedha. Kana fakkaataa. Viidiyoo kiyyaa sheerii fi sabskiraayib laayikii godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Fayyaa naa taa'aa. Baay'een isin jaaladha isiniin jedha.